duru achirra fidde kama tiktok ala sanimi kabaraan jiru kati barat kabara barata ramane osongesin akami fide osongesin barate osongesin ososamu kesati bekin akami fide rubame natti sample fida sample jelamta alo dem sample na kaati barse sun guute jira ka kono yechuno wanu mate youtuber agarta dubattemi by the way youtuber dalim bekon ofiki yawan fayda umali wallahi ya youtuber dalim bekon okay amma ni fakkeenya fi osoo bakka biraa hin deemin coggarraa akkamiin fayyadamuu danda'a mana keessatti meeshaaleen mana keessa argamu jira moo isaati deemtee bakka biraatti fayyadamuu jira kamaale coggarraan kun si galee coggarraa yoo jennu coggarraa bara waan o'aa jaallatu jira coggarraa waan qabbanaa jaallatu jira coggarraan kan gosa hedduu jira coggarraa kamiin dhukkubee deemuuf laalli dur yoo maal fayyadamtu irraa sitti qaba amma coggarraan kiyya waan o'aa fakkeenyaaf waan akka misiraa fa'aa nyaadhan nasiin gaggeessana gubu bacteria kabda jechuudha coggarra bacteria maali honuma simma kolfitare ani abdi bacteria sinjiri coggarra wannan kan ke madayati miti amlan coggarran kala xamu jira coggarra la xamu jira coggarra bacteria godatu jira kala xamu sunamma amla misale already coggarra la xamu sun wano akati infed amma sittimu amma bunde no nyada naguba bunde no manya naguba dabo ko bunde na manya tesi bidde na jadi besa sakalimus war wala mujaf ni simbol bagay ana mo dabo nyade umar kon kab garu bunde na nyat nagubonya sana gubanya kan wallahi ana so mormi me wallahi family ki yakun barakatan sinjal du qur'an ani dage pada so inni si mormi si timtima itu kolpita kan ada waran mali so si mormi si timtima itu kolpita family fikir yo ikawasi gale akati san si barisan amni man se goti man kolpita doktor takkaman namatti waahima akkana qabda jechuun dhageeffatee namarraa fuudhee takkama osoo illee kaayee lapheerra si kaayee ol si galabbatee si haalaan barbaade fagoo jirtu akkasitti sila si haalaan ture akkasitti fagoo jechuun doktora jechuun amma fakkeenya biroo takkama amma bakteeriyaa rifadhee yoo ta'an natti namatti osoo an hin geessin bakteeriyaa qabdaawii mana dubbiin listu yoo qabadhe kalaata musun already yemmillaat alle kalaata musun waanuma kamuu danda'aa maaltu laata sababni laata maaltu laata coggarran yeroo hedduuf si dhukkubee waan coggarra san fayyisu yoo hin fayyadamin si laatamaa deema coggarran yeeni jechuun maal gubbaan dhufa maaf na laatame maaltu na laatame coggarran amma lamisaale dhiira yeroo baay'ee coggarran isaa yoo laatamu funyaan kan irratti gurraacha ta'u dhiira funyaan kun gurraacha ta'u bitee beektaaf kakkan yaa anu gurraacha haratti abo dhalaa dammoo asbira laal dhalaa dammoo asbira dhalaa asbira gurraacha maadaati dubartiin maadiyaati itti baay'aa maadiyaati asii tokko kaasii osoo hin ta'in ka boqoo osoo hin ta'in kaasii tokko itti baay'in akkana suni dammoo nama dubartiin ta'e nama beektu malee kan coggarra irraa kaka'e namni coggarra qabu namni kalee qabu bakka kana itti ba'a malee suni ijoollee nyaata kootu warre kushiina dhaabbatatu irra ba'ame yanchi maal taate kootu bareeda kiyyaan aynatu 32 dhiyeessee dhufe amma sa'aatii kana qursii bicha mee maalli feesbuun mee maal sunarra bahe harki kiyyamu nyaata waan nyaata dargu fakkaata gin nyaata dalagaani sheef ne wallahi kushiini keessa walla sa'aatii 20 yeroo rakkii 32 yeroo nyaata fe kuggona qursii bicha 32 nama 18 gala mana kana keessa nama 18 kana oftan kana seefe kun okay wallahi billahi abdi suni kawannaati ka garuu waan takka ta'e beeku maaliif yeroo amma kushiinaa seentuu dubartiin ta'e nama rakkoo akkam ta'e sitti yeroo kushiinaa seentuu dursa osoo kushiinaa seenni tura maaksii fayyadamu maaksii fuula maaksii akkana diratan sanii miti maaksii fuula akka dibata wayiitu jira isa dibadhu harka keetitti sukkaaruma noormaan sukkaaruma kana bicha sukkaara kurtee sukkaara dibattee seentu abeebti nyaata ta'e dalaydee dhufta affaasaa irratti nyaata dalaydee achi yoo geessite ofirra dhiitee baata habama matana fakkaattee as baataa lage wanni akkasii ati mana shaayina hojjetta shaayina bira hojjetta diidamii lama keessa 32 maani nyaata akkamitti dhiro astagfirullah alazim
Maaltu nyaata? Nyaata gosa hedduu dalagamu wallaahi dhuguma ijoolleen danda mangisa Amma fuulli kee qulqulluudha mee filtara baasi. Namni baratti filtara ni fokkattaa si jammaru. wallaahi fuula tiyyarra wanni takka hin jiru. Baasi Malee reetura. sana argiteerta normaali. Bara akkatti atam akkatti fokkatta bara akkatti bareeddaa nama mee eega normaali si akkasiin jirtu. Mee laala shuuf. Amma eenyummaa akkattu iyyuu waaqa hin dibattee? Maal diban? Jechuun wanta dibatteerta? Harka kiyyallaantu? Harkatti harka kiyyallaantu moo? Harka kee waan godhan fuulaan isiq. Akkanattuu ni qabdii. Wallahi waan takka fuula kiyyarraan qabu waanuma takka ina kina bakka tanatti wanni takka na bahe. Kun waan inni qaba bara. Adde saarti laal. Eessaa kana dhufte moo? Ana amma kan kun waan inni qaba la. Sirraa baduu danda'a. Waan wayii si erga keessan suuraa wayii isa bitadhu isa fayyadameeti. Waan manatti dalaguu hin dandeenye. Dubartiin garuu wannuma mana keessatti hin fayyadu. Amma filtarii hin qabdu amma filtara hin qabdu adii dhamiyaati. Amma hin qabdu. Akkattuu filtara waan qabdu fakkaata la. Okay, doctor, amma waan garii keessan si gaafadha rakkoon qabu jechi, okay? Okay, rakkoon qabu amma lammisaale wallahi dhuguma ijoolleen nyaata dalaganii an viidiyoo dalagee fi jira yeroo nyaata seenuu heddan fuula keessan maaksii fayyadamaa jedhani. Maaksii makana maaksii jechuun wanuma mana kushiina mana mana ol seentaa waa wayii walitti lallaayita. Dibattaa nyaata gootee keessaa irraa dhiite chawu. Ibiddi boba'aan sun fuula kan keessattu. Nyaanni ijoollee nyaata arabaa faruuza godhan ka distii maalii akkas fudhanii dhoowwa bakka kushiinan dhoowwaa fa'aa ibiddi fa'aa namaaf ati yeroo nyaata gootisit ibidda agarta mana keessan ibiddi jira. Nyaata inni soddomii lama jechuun maashiniin bichaan bira distii bichaan achi hangachii dardaree dalagasii galee. Soddomii lama sila guyyaa ayyaanati moo guyyaa mara hojjetta qashti. Qursiin bichaan kana dalagamu qursii amma sa'aatii lama turee ba'e sa'a lama keessatti nyaata kana dalagee bicha. Qursii bichaan. Misaan hin jiru iraati illee guyyaa tokko tokko ani badan bakka dalaguuf qursiidha mana kanatti. Soddomii lama jechuun yaani maal aruusa qabda aruusa jedhamu maal jechuudha? Aruusa fi miti dhageeffadhu kun paastaa nyaata kun mokoroonii nyaata akka jedhamu san argite amma nyaata Itoophiyaatti kun biddeena nyaata kun marqa nyaata akkasuma gosa hedduu jira akka sanitti waan garagaraa waan nyaatanii hunduu nyaata garagaraa nyaatan. Kanaafiin nyaata gosa tokko waan hin nyaanneef mircaa filannoon ka isaaniitti keessaa filatanii nyaatanii kun gadi naqamu. Jarri nama meeqa? Nama 18. Inna lillahi wa inna 18 qashti eessa galan? Isin nama meeqa hojjettu? Hunduu kilaasii qaban hunduu kilaasii jira. Mana mootummaati? Yaa hunduu mana jireenyaati mana mootummaa. Mana hidhaa hojjettamu ani garuu waan akkana kanallee himachuun barbaadu alhamdulillah saraan yeroo taayimii kiyyafataa jedhaan waan akkana kanallee uummatatti himachuun barbaadu manni gara akkanaa jedhu barbaada isaan hin jaalladhu oromoo jechuun warra mana hidhaa warra mootummaan qabee manatti achitti qallabda moo warra maan faamilii hin dalagan hunduuyyuu mangi saraatanyaa deemanii dalaganii galan amala ganama qursii nyaatanii kuumisaa isaanii qabatee deeman ka barbaadu dhiise bira deemu. Okay. Mashallah. Amma fakkeenya ati nama 32 tami an ijoollee nyaata gosa 50 wayii qopheessitu beekan. Garuu jarri nama 3 moo 4 warra mana amiira ka dalaguun beekasii galee. Isa ani nyaata kana guutuu akkuma kiyyaa qopheessa. Maaliif maallaqa kana guutuu naa kafa maallaqa kana guutuu maaliif guddaa kana naa kafa lansitti immoo waan ofii kiyya dalaguuf. An jaaladhee seeta bakka sarratanyaa lama dalagaa baran. Sarratanyaa tokko seeta. Meeshaa siddiqaa mana uffata garaa siddiqaa. Ani ilaala achuma bira yoomsan dalagim yoomsan wanni san qulqulleessu yoomsan goggoysi. Uffata jiraa. Uffata nama miiccuu jira mana ka qulqulleessu jira. Ati nyaata qofa. Yaani sheef. Okay, saan boqonnaa keen amma saan kun saa boqonnaa keeti. Yaa barbaadu rakkoo danda'a barbaadu ta'uu danda'a. Isaan rakkoo gasaati. Kanaadha biyyaan sa'aatii lamaan booda itti deebi'ee dalaga. Okay, kuma dhibba jechuun birrii guddaadha. Amma birrii meeqa?
Haa, si Abdi lagi saya asirra jirenya asirra tokko jinjiru feno ka alga bicha asirra fidu di deman nama kun sikate amme nalle asabi duanille. Hagana ini ibu kamu inalillah ya. Kana ibu barwadu anjirenyu wa fataya iran alhamdulillah. Rabbi ke kalan ni. Anti mata kiti kabdamo warra tergat. Kara ne chal kusoni nyanna pende higan. Jechuun ofii keetii mallaqa san nama obboleessa kee haadha kee yookaan abbaa kee irraa qabdamoo ofirra galfatta. Maqaan kiyya akkaawuntii 4 baasadhee dhufe akka buukii 4 baasadhee dhufe wallaahi billaahi buukii 4 baasadhee dhufe guys. Wayyoo wayne balaachu. Naa furtaan nagara jedhe. Ijoollee kan wadaa ofin miidhina garuu wallahi. Intaasa ejjeedhaan dalagina yoo dalagdan irraasaa chulli raakti godha. Yeroo kana dalagee yeroo kana bashannanee of zanaa godha. Nama kushinaa seen namni akkanaa gammadu hin jiru. Eerfoonni kiyyan banadha seenaa wayii banadha. Akka takka godhee geessu ka kontiraata kiyyan fiti jira. Amma hoggaa godhu saddeet. Karoorri kee maal jechuudha? Karoorri kee maal? Karoorri kee jeeshanii booda waliin farallu deebiin. Yoo biyya galtee jeeshanii booda dhumatti waliin Itoophiyaa eegalan. Yoo biyya galtee hoo? Galee biyya biraa deemu danaa. Kaa'unnee Itoophiyaa illee biyya biraa deemu yaada. Biyya biraa isa deemta? Bakka rabbi jedhee sitti madda si bira dhufu. Jennaan Si bira dhaqoo dagaayis. dhugaa yoo as dhuftee ji'aan qarshii 52,000 haga 60 ergatta kootu. Normal. Mee wallahi jedhi mana nyaata ishee fi hoteela guddaa wayii keessa akka tartiisan akkasirra hoteela guddaa hin dalaga nyaata gosa feete nyaata faranjii raammoo sanuu dalaga nyaata raammoo sanuu adda ayyaasa hin dalaga nyaata chaayinaa hin raammoo sanuu dalaga. Wannan hin beekne jiru nyaata. Akkas taanaan mana nyaata bantaa kottu kabirri dalagattemi mana nyaata bannaa kottu. Dokter perlu deh oke. Dhugaa maal nyaadhaan ta'e maal anbiin isa kana nyaadhuuf maal akka godha nyaadha jeneraal akkamiin nyaadha. Ilaan namni biratti akka fudhachuu nyaatu fudhanaa jedhan. Nyaachu filan jedhu akkamiin antunna nyaatti iyyuu sodaadhaas waan gootu. Biyya kana manni nyaata chaayinaa baay'ee qaaliidha. Biyyan jiru kana. Ani nyaanni gosa hin dandeenye jiru Jaapaanii, Ruusiyaa nyaata Tuurkii. Atama waan gootu atama biizinasatti bahuu qabdaa birriin qabda na fakkaate ji'aan 100,000 nyaattaa biyyaan si miliyoona 3-4 biyya dandabdaa. Kolfin ka mana nyaataa Baharaan keessatti hin banta nyaata goota ji'aan qarshii 500,000 ergatta. Kiraa manaa kafalte. I don't idea. Ji'aan 500,000. Yaa. Yoo jalqabaatu jechuun ati nama qaxaramuu barbaaddu jajjabafii keetti wannaa jettee. Ani Itoophiyaa tu sabaa ture nama takka osoo hin qaxariin ofii kee dalagataa ture alhamdulillah nama raaman ani raasuu sarara amma ogummaa qabdu kanaan yoo gad xiqqaate caaraa nama 8-9 baasuu qabda. Caaraa dalagaa. Baasuu fi hin danda'u already. Anaan leelii umtaa ani manaajaran ta'ee bakka kashaarii ta'a rakkoon qabu mana nyaata bannaa gootu birrii filikoota. Manaajara cirraash kashaa. Jechuun mindaan si hojjedha mallaqa si qaba. Makiinaa bareedduu juuturii siin bitatta yoo feete gagaa dhufteetumaan saafaa dhufteetumaan. Kuma 100 ka biyyaati moo kaasiiti malee kumni 100. Dhaggeeffadhu kaasiimaa yaada kiyya siima. Dhagaa jirta? Wallahi rabbiin keessa si haa bulchu Muhammad kuma 600
guyyaa shan keessa dalagadhe wallahi rabbiin inda keessa si bulchu duniyaa raafata si bulchu duniyaa riski ta'uu danda'a amma midhaan biyyaa kee tokko ta'uu danda'a sanii wala dalaga ji'a tokkotti ji'a takkatti dinaara biyya kanaa 500 dalaga dinaara 500 jechuun birrii takkatti birrii Itoophiyaa makuma birrii takka biyya kanaa birrii Itoophiyaa 400 fi Suudaanii jirtaa mina jedhe tokko Suudaaniitti birrii kana nama kafalanii Suudaanii koyyetti da birrii maal qabdi Suudaanii na dhageeffadhu amma taara qabeenyaatti sitti ma dhageeffadhu tamma qabeenya qabu osoo hin taane dalagaa ogummaa qabda nyaata 32 namni godhu nyaata 200 rakkoo miti isan dhibu jechuudha nyaata Itoophiyaa maal godhu beekta waan akka shiroo minaamin bayyanatti anyatti kanneen keessa maal beekta wanna maraa doroot minaamin amma reefiyyuu dorootii jedhee dhufe lan dorootii maal fakkaatu kan ayyaana ofii kiyyaaf laraa seesarra barbaree waan mana qabu nyaata dorootii ofii kiyya dalagaa doroot okay dorootii nyaata Itoophiyaa wannan hin beeyne jiru hin dalagaa nyaata Itoophiyaa maraayyuu yaa inna kanaafuu sin jedhee barata amma birrillee hin qabdaa ogummallee qabdaa as dhufuu qabdaa dalaguu qabda rabbi keeriyaa godhume ilaalla rabbi keeriyaa godhume rabbi shakkii irraa qabda maal jechuun kana oofta hin godha marqaa micciirraa caccabsaa marmaree wanna aadaa kanaayyuu wanna maraayyuu godha alhamdulillah idmee lakka rabbi umurii akka uti yaadheeris anamma siimee jira harka kee mallaqa jira wajji hojjanna kootu ani mallaqa qabaa keetii ji'aan qarshii 100,000 naa gaafata rakkoon qabu dhiira silkaa yoo amma maallaqa naa qabu jedhee itti kennadhe assaabdanii an kan guyyaa si qaba mallaqa kee waan irra dalagamaa si qaba malee maa waa guyyaa mallaqa guutuu si qaba kana of seera hojiin beektu ati Shoolii wajjana namoonni hojjetu barbaadan kamiyyuu wajjin hojjanna rakkoon qabu. Jechuun amma ati waan moolee qabdu yoo sheerii bannattellee rakkoon qabu manna waan galu 50-50 yoo goone jechuun birriin qabu jedheeti baraan birrii keetiin ishee sogi sheeriin waan isheen fi maashaallah bareeda dalaydee yaa dubartii hedduutu dalagaa nama hiriyyaan tiyya takka wajjin biyyaa baane isin ala dalaydee isin akkuma biyya kana dhufteen ala baatee uteela dalaydee wallahi birri bareedaa wayii dalaydee kobbaa inaan jettee ani olii gadi tashkarakkaruun barbaadu abibti jedheen kanuma keessa bara kanaa buusu. Oo Turkiin akkam silaa bareeda? Turkiin biyya bareedduudha? Akkami bareeddu miti yaa bareedduudha waan nan qabanna dhiiraaf hin taatu garuu wallahi wanti hin datamatu Turki. Biyya Turkii dhiiraaf hin hawwaan. Turkii jirta jechuudha. Galatoo. Dura kata nagafatani mal alaabaa osoo arguudhaan namni osoo alaabaa argan nagafatu na aarsa kanaaf hin himne baran alaabaa argani maaliif nagafatu micattii wayii Turkii dalagaan qab dalagaa dandeeta galchuu ani mana madaamii jira habibti waan akkasiisan keessan galu ani Oromoon wal beekuun fedhu malatoo nama biraa soqeen ani alchine tiyya bichaa beekaan lubbuu tiyya takkitti waan akkasii keessan galchiin abdii dhiifama. Amma gara biyyaa galtee yoon dhuftaatti biyya kana si ergaa fi takkoitu nagateeffatu maalee tokko biyya afuriin boodan fida ji'a tokko garuu akkanuma enjoy dalagaa meeshaa mana naga qopheeffadhuu fi saniin boodan gala inshaallah. Qoqqobii meeqaan seente? 100 maal? Anjeti 100 galaba 100 raga din butu waa hundarratti. Qoqqobii meeqaan seente? 100 seente? Namoonni 100 naaf falama boonasii qaba boonasii birrii Itoophiyaa qarshii 120 qaba malee ta'aatii dalagalaale mana kana bichaa osoo ta'in gubbarra warra galu jiran isaan bira dhaqee huccuu tokko saafi wanta adda addaan dalagaa fi overtime jedhama bandi bakka ati gobaziidha dhugaa rabbi maashaallah abdiin itti qame gaa'e ma argaan jirtu Angkanti dalagaan hin beeku abdii wallahi bataan miidhaan qalbii gara safaataa gara dalagaan beeku. Bakka ati hara warra mana gaarii ta'uu deemta bakka maashaallah. Ani dalagaa Turkiin na qabe moo akkam? Maal foddaan eessa bira hojjetta kanaan jetta kun ni dhuguu barbaaddan na bira maal godhuu bakka jiru isin hima. Amma sirga lakkisee jira.
qalbii teessan natti hin kennina hin rakkattanii booda qalbii nama fuuti jedhamu. Kana of. Si. Bakka wanta goone dhufta bakka asii hojjettaa dhiisee. Ani maaluma jibbasitti immoo abdii bakka fedhe dalagadhee anyi kinyiki ma jibba. Faamiliin sun na jedheennan assalaamu alaikum. Mileen osoo akka kalanii deeqaa akka biran turan namoonni akkisu jibba. Namoonni nyenye kana godhi nyenye na jedhu jaalu. Raasii hawqee sararoo fi hin beekee dalagaa. Okey, sun dandeettidha jechuudha. Yaani sun caarradha rakkoo miti. Amma biyya yoo buute faamilii bira galtaa?